haati kan koo daa'ima waggaa 7 utuun jiru narraa duute. Ani akka hiriyoota kootii warra kaanii carraa foolii harmee ofii jalatti guddachuu hin arganne. Jecha lafee nama cabsuu hedduu baadheen kenna ormaas nyaadheen rakkoo hamaa keessattan guddadhe har'a ga'e. Egaa hireen jireenyaa waan namaaf qooddeen dirqamaan fudhatuutiin barachuufis waan carraa hin argataniif umurii koo waggaa 16ttiin akkuma nama kamuu hojjedhee jijjiirama jedheen karaa biyya Arabaa deeme. Biyya Arabaattis gidiraaf rakkoo ulfaataa hedduu baadheen halkan hirriba dhabeen wantan dalagadhee abbaa kootti ergadheen lafa naaf bitii mana irratti naaf ijaarsisiin jedhe. Abbaan koos tole jedhee maallaqan waggaa 6 itti ergaa ture mana daandii cinatti naaf ijaarsisee suuqii xiqqoo wayii naaf baneetu suuraa kaasee natti ergee na abdachiisaa ture. Anis erga mana ijaarradhee kanaa ol umurii kan koo biyya ormaattiin gubuu galeen dalagadhee jijjiirama jedheen murteesse. Abbaa koottis bilbilee gaafa mari'achiisuu eeyyamamaa naaf ta'uu dide. Wanti hunduu bitaa natti gale. Wanti haa dhufu jedheen galuuf murteesse. Egaa abbaa kootii sagalee qabeen bultii 3 kana nan dhufaa tikkeettii kutadheeraa buufata xiyyaaraatti kottuu na fuudhin jedhe. Gaafan buufata xiyyaaraa boolee ga'us namni na simatu tokko hin turre. Oliif gadiin ija koo facaasee dadhabe. Imimmaan koo lolaafachaa Finfinnee buleetuun borumtamaasaa gaafan gara biyyaa deemu wanta amanuun dadhabetu na mudate. Abbaan koo jecha haadha ormaatiin guutamee maqaa haadha buddeenaa kootiitiin ijaaramee ture. Lafti bariinaan meerre manni koo suuqii koo natti agarsiisikaa jedheen gaafadhe. Haati buddeenaa koo afaan darbitee suuqii maalii mana maalii dubbattanaan jette. Abbaan koos ija abbommaatiin utuu hin taane ija diinaatiin bakkuman jirutti na ildiimee achitti na dhiisee deeme. Abbaan kan koo akka inni hamaa hin taane nan beeka. Jechaaf yaada haadha buddeenaa kootiitiin guutameetu malee guyyaatu natti dukkanaa'e kallattiitu harkaa bade. Of ajjeesuufis harki koo na dide. Mana seeraa deemee kasasuufis manni keenya aanaa keenyarraa fagoodha. Maalluquman ittiin mana seeraatti deddeebi'uu hin argadhu. Dabalatas abbaan koo nama sodaatamaadha. Maqaa guddaa qaba. Wanti kun yoo dhaga'ame abbaan koo biyya dhalatee guddate keessatti xiqqaatee kabajaa dhaba. Yoon calliseen dhiisan jedhee eessan jiraadha? Akkamittan jiraadha? Hamma yaadni koo bakka lamatti na hirame. Yaadni koo inni jalqabaa ati umuriin kee ijoolleedha. Lafaa kaaftee hojjetteeyyuu ni jijjiiramta. Abbaa kee kana utuma inni maaluu sitti godhee mana seeraa hin dhaabini. Dhiisii rabbitti deeffadhu naan jedha. Yaadni koo inni lammataa ammoo abbaan kee ergisi ganee namni amanamu lafa kanarra hin jiruuti. Namoota isa fakkaatanuufis barnootaa ta'uu seeratti himadhu naan jedha. Kanaaf yaa dhaggeeffattootaa murtoo koo wallaale. Jireenyatu na jibbisiise. Utuu isin ta'ee maal gootu yaada kan keessan naaf qooduu hin dagatina. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya komentii namoonni baay'een duraan naaf kaa'aranu bu'uura godhachuudhaan torbaniin guyyaa jimaataa galgala karaa laayivii tiiktookii Abdii Shanan Gibeetiin yaada abbootii dhimmaa keenya irratti mari'annaa. Viidiyoo kana sheer koppii liinkii gochuu hin dagatina. Namoonni yaada qabdanus karaa toora waasaappii akkasumas meesenjera kootiitiin yaada kan keessan yoo na biraan geessan anis dhaggeeffattoota biraa ga'een yaada murtoo isiniif barbaada.